yaa salaam obboleessi keenya tokko seera ajaa'ibaa hojjete. Har'a obboleettiin keenya takka seenaa ajaa'ibaa seenaa addaa kagartee hunda keenya ajaa'ibsiise tokko hojjette. Abbaan mana ishee maal godhe seetan dhalaa biraa sirratti fuudhe sirratti jennaan lafaa kaatee kakattee jechuudha. Har'a booda abadan ani sitti hin deebi'u naaf itti walitti hin deebinu jettee maqaa rabbi. Asuma kaya. Afaan shagatti kuna bare. Shagattu ha. Entaasit. Cuma tahan. Rasa ma fi baraka? Fi. Barak. Jib belum barak. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota YouTube channel Obsaa Xiqqoo kabajamu. Akkam jirtu? Nagaa keessanii fayyaadha. Obboleettiin teenya takka maallaqa kaffaaraa qarshii 3,000 nutti ergite maallaqa kana gaa nama 10 naa nyaachisaa jirti. Akkuma beekamu gaa namni gartee kakate nama 10 nyaachisuu qaba. Ustaad Hamzaan gawaan kana booda sirriitti hima amma gaa maallaqa obboleettii keenyaa san baasuudhaaf ATM duratti argamna. Daawwattoota keenya kabajamoo amma maallaqa kaffaaraa san baasuuf deemaa jirra. Turtiin keessan asimaatti immoo Maal baasuuf deema qoyaan wanni na ajaa'ibu. Wanni baasuudhaan namni kuma dhibba moo akka nama fi Qarshii 300 waan haquudha malee way waan guddoodha tun. Way kaffaaraa guddoo sanii. Nama kakatte. argaa jirtan maallaqa qarshii 3,000 baasnee jirra. Amma qaxxita gara gartee miskiina nama 10 nyaachisuutti deemna. Ustaadamza Fotaan wajjin laaqana gaarii lafti jumaadha. Salaamu alaikum. Fidi. Hamza koo fidi khanyaata. Isa kan namza kan. Asuma kaya. Afaan shagatti kuna bare. Entaasit. Cuma tahan. Rasa ma fi baraka? Fi. Barak. Jib belum barak. Dem fu udah masuk. okay. Asil lama gue arut dabalam. Irrat dabal isan dafu. Isan dafu irrat dabal. Ruza nyaadu bakka ruza bicha nyaadu. Ruza nyaadu ruza. Nyaadu tunjani kabatini ti berasi kun. Ho obsa. Dabalif. Irrat dabalif irgeisif ka. زود لكم تزود لكم يكفي بس بدنا مرق طيب ما خلاص يجيبوا. هاي سان نيجا لا نيجا Hamza asik. دم Barak kami bung. Hajaran orang kita garam ini Hamza. ها ما شاء الله. Hajaran dulu Hamza. Coba berapa? أول شيء خارج. لا خلي هاي ندري عليه هيك مي. يا خلنا نعمل الصوالح ما تستاهل هذا من اللي بيصير. Beri Aziz, ajar Abid, Hamzah semakin. لم يقعر apa bekan teman apa apa sedih dah belum ini ايوه مش هيك تتاكل. Kota nyatinya. Kafil lakum Bas gairah. Udhara koda bas
daawwattoota keenya kabajamoo akkuma argaa jirtan gaamma mataa mallattee ka fuulduratti argamna kun akkuma argaa jirtan waadaa obboleettii teenya maallaqa isiin nutti ergite 3,000 baafne kun akkuma argaa jirtan miskiina irraa nyaachifnee jirra jechuudha. Kana fakkaataa daawwattoota keenya ammallee turtiin keessan hanga dhumaatti nu waliin haa ta'u. ምንድን ነው? خنف ابو خلي تخن Kita doa itu tadi. Wan gari nuni ya tekan wan gari rabbi hakemnu. Amin. Allah khair. Yang bu ya jumpa ya dan negara kanannya rabbi hakem. Amin. Wan gari harra dunyati baru akhirat kita rabbi sani hakem. Amin. Amin. Rabbana atina aslanat Allahumma sall. Amin. ini katanya isani ya isani rabbi hakum kalau jani anta tua isani ya tamma aku rabbi sani hakum amin rabbi sani amin aku ita amin amin baba amin amar hata amin bala rakaat situ rabbi hakum amin isani rabbi hakum amin wara darbisan wara sani sani rabbi hakum amin sani sani rabbi hakum amin rabbi hajiru amin isani ya tamma ulit rabbi hakum amin amin aku musabina lift ya ta lift ya ta rodo jualan darah jangan tepuk tepuk jaring darah jangan dente darah udah ante lift ya ta tu Rabbi tuli hajar ya Allah ya Aziz ya Karim amin ya Rahman amin amin Allahumma amin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبرتوتا هردفتوتا يوتيوب channel ساتو أكم جرت لجا كيسري فيادا. أبليين هرتا أبليتي تنيتك سينا أجائبا سينا أدى كغرتي هم بكينيا أجائب سيستو كوجت. أبليتي تنيتون مال كوته أبا من إيشه مال كوته سيتان لا برا sirratti fuudha sirratti jannaan lafaa kaatee kakateechu har'a booda abadan ani sitti hin deebi'u naafiti walitti hin deebi'u jettee maqaa rabbiitiin kakatte ergasii yeroo masaniif kakatte malee egaa walitti deebi'uun isaanii na ollee walitti deebi'an erga walitti deebi'an booda natti bilbiltee abbaan mana kiyyaa kana na goonaan ani maqaa rabbiitiin kakadhee fi erga namni tokko gaa kakate akka gartee shari'aa islaamaatti yaa guyyaa sadii soommanuu qaba yookiin miskiina nama 10 nyaachisuu qaba jettee obboleettiin teenya kun meelaan asammuusi akkasii yaaddee maallaqa natti ergitee jechuudha. Maallaqa isii natti ergite kana qarshii 3,000 isii natti kennite kana akkuma roofu argitan miskiina akkuma isiin jettatti nama 10 Ustaz Hamza akkasuma obboleessa kiyya hiriyaa kiyya Hamza Ibrahim waliin ta'uudhaan miskiina nyaachifnee jechuudha. Meegaa obboleettiin teenya tun abbaa mana ishiitiin akkasitti har'a booda walitti hin deebinu jettee kakannaan miskiina 10 nyaachisuu qabaa guyyaa 3 soomurreette miskiina 10 akkasii yaaddee miskiinallee nyaachifte jechuudha. Meegaa obboleeyyan nuti guyyaatti oggumeeqa kijibnee maqaa rabbiitiin kakanna. Yoo dhugaa dubbannee jechuudha waliin kijibnu ati obboleettiitii guyyatti oggumeeqa kijibdee kakattee achumaan hin soommantu miskiina nyaachiftu dhiiftu. Obboleessa kiyyaatiis guyyatti yeroo meeqa mee dhiisii waggaa dabre ji'a dabre dhiise torbaan dabre dhiise guyyumatti meeqa keenyaatu maqaa rabbiitiin kakatee waan san hin guunne jechuudha. Akka shari'aan jettutti nama 3 nama 10 hin nyaachisu guyyaa 3 hin soommanuu jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya warra isiniis kijibaan gartee maqaa rabbiitiin kakattan yaa guyyaa 3 soommanaa yaa gartee miskiinni biyya keenya akkana baay'ate kana kun roofa argitanii jirtanii miskiina 10 ofirraa nyaachisaa isiniin jenna
ميغا اوبريشتيا استاذ شيخ حمزه جماديس مي وان كان رتي حديثا نكتة إيماني شريان اسماعيلتي مي والمؤلم استاذ تفضل. جل قبرت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغوكي واسل أجابه إلمنا ما كان كيسا نما خيري تكو دلقي حواسه دافع كن يتأجرا وبلغتين كن يكون كجيبتك والله جتة ككتة كجيبده نمني قرتي مك عرب بيتين ككتة كجيبه كفارة إسا مال جتة علماء إقابته علماء القرآن ربي الرا اتهمان مال جاني يوكاو مسكينة كل أنياكسو يوكاو قبرتش بلسومسو يوكاو قرتي قبرتش كل أن أوغسو يوكاو مغويات لسومنو جنان إسين كان ننديسو قبرتش سلاغا يرو أما كان هنجرو هجو قرتي نما كنا بنجون سكشو نقول فاتا ربي نمو سبحانه وتعالى فيلندو هدوكا فيلندو كان كيسا كان سيفل التماني نياتا قرتي مسكينة كل أنياكسو دا sana gaharrantana obboleessa keenya obsaaratti ergite akkuma agartan kana miskiina gartee araboota Suuriyaa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun keessattuu arabni beela'anii rakkatanii akka miskiina biyya keenyaatti barandaa ta'anii gartee kana nyaatu jechuun tafakkura godha afalaa ta'aqiluun jaa rabbii yoo barbaade gartee araba qofaa miti waa Itoophiyaa qofaa miti hundaa'u ni yoomsa rabbiin dallansuun rabbiin najaanu haa baasu miskiinummaan beellii kan rasuuli sallallahu alaihi wasallam rabbi itti maganfatanii anallee sin kan rabbi miskinummaan najaanu haa baasu rabbi subhanahu wa ta'ala quraana keessatti maal jedha waahee gartee kaffaratul yamiin namni gartee maqaa rabbiiti wallahi jedhee kijibee kakate maaliin gartee kaffara ofirraa haa baasu obboleewwan guyyaatti mee dhugaa rabbii si gaafadhaati guyyaatti yeroo meeqa kijibaa oolaa jirra keessattuu waan kanaan telefoona kanaan an fakkeenya boolee Mikaa'el kan hin jiraatu Hamza isa jirta ennaa furuun jira wallahi hello Hamza isa jirta furuun jira obsaa teeknoo seerta bar gara jamoo kana deemeetiin jira sanuu maqaa rabbiin kakatee ummanni waan amma dalagamuu jiru hin baana garuu guyyaa qiyaamaa waan itti dalagne kun tokko tokkoon dhufuuf deema rabbiin quraana keessatti maal jedha a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ربي ستركنا لفك أجر لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم جتون ربي قرتي إسنين كبو دلي ساتين وانجل ساتين باللغو في أيمانكم وانا سندوهم قرتني ككتن كيست فكينيا في أبصار فيرا والله جتشوف إيه والله أبصار نفنجي وانا كنا سبقة اللسان جاني الربطو درسي واني جي ملي كن ركون كبو كوني كجيبان جي أمكم فكينيا أبلون فيرا والله يشوف إيه أبلون فيني والله وجدت كوني دلين كبو ربي برات ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وانا سنقرتي مرتني ككتن ربي سنكبا hayyeenam ni gartee waan tokko beekaa fakkeenyaaf wallahi ana abaluun dubbisu wallahi an gabayaan deemu wallahi biyyan deemu wallahi abaluun dubbisu jedhamni kakate hoo takaffaaratuhu kaffaaraan isaa kan badiin gartee kakma kanaa ittiin namarraa kufu ixcaamu 10 masaakiina miskiina 10 nyaachisuudha min awsati maa tuطcimuuna ahliikum aw kiswatuhum yookaa isaan uwwisu aw taxriiru raqaba yookaa hummu gartee gabricha bilisoomsu yookaa guyyaa sadi soomanu كنا هو بولتين كن يكون ربي سبحانه وتعالى بديسي كل ربي هديسو في مغفرة ربي هقولوا في كنا ورك كتن ورك كم أفرق أبدا كيستو جنجنا كيست ساعتي أما كنا كيست نمني والجالة 70 مرة يرسل باتمالو ككتاولا ككتابولا والله سندبسو دوبرتيسي كفا غوتيجرا ميك أجرا كان غرتي كان رفيسك أبدو كفنيا أبدو كان إيرتو ميك إتتادتي كيبودا يروشي دي ميك نبيتني ميكا إلمنا ما هم وياتي كغارراتي جرما ولا سلام پورا کرتے وان دوران کا مثلا ندی گچو yeroo kakattanii gartee yoo kakattanii kijibdan as ergaati kuno obsaate eknu jira miskiina boole Mikaa'el qofa miti miskiina hedduu jiraati laaqana bareedaa nyaachisee diliin keessan badii keessan sinirra habu osinii jenna mee maal jettu yamsaati duraan dursa wanni nan jiru wanni nan akka gaariitti ingilisiifadhu rabbi tokkichi akkas nu uumee
أكلوا الدليل هدو دليل بينه لأنه هدو لفنو خا أكلوا الدليل نارينه سبحان الله سيقول ده سبحان الله ربنا دين سبحانه جرال الله فا أكلوا نولا في سوان دليل هم ده أكل نجابة دي تنجي لابان يقول مثالي الحمد لله ربنا دين سبحانه أما المنا ما تفهم سين دامو أكسر ربي قرتي خران ولا في سخانة خران لا فاخر اتفاقية ما ngomina dili radika tanman dama fanna mun tayon tanjito namma nama qalbi ko akas khafo isi sambeete wajala ragarte badi dalage yette rabbi dilaa yette fi rabeete akas khafarat rabasu san wana jaybati namni ndi akesi khana taw qaban jaa tifajadamu qaba chala rabbi no khana tifajadamu qaba jecha kene irratti maali yaada dhabeete rasulullah alayhi salatu wassalam man sanna sunnatan hasanatan fi islam namni karaa ergamaa rabbii sunnatu gogartee namni karaa godhee hawaasatti kakaasee hawaasa fakkeenya ta'e falahu bihi hasana inni khayrii qaba namni isa hordofillee khayrii kana dalage namni salaallatee gartee khayrii kana dalage isaafillee ajrii deemaa jiran ammoo boletii keenya kanaalee nama kakate hedduutu qutachiis bahee miskiinas keessaa quusuuf deema gartee miskiin namaan booda laaqana quufuuf deeman inshaallah Agara bees ufata qabne akkas ufamuuf deema akkas rabbi arafasu namni garii garii beeytanii qarshuma xiqqoo tokko erguu dadhabee astaghfirullah jedhan ofirraa ni gochorbaata rabbii filannoo sadii kaa'isi galee miskiina kudhan nyaachisu yookaan gartee miskiina kudhan uwwisu yookaan gartee garba bilisoomsu yookaan immoo guyyaa sadii soomanu waliigalee astaghfirullah qofaan namarraa akkas obboleen kiyya warri gartee miskiina biyya keessa jiru gargaaruu barbaadan akkuma har'a nyaachifne kanatti viidiyoo waraabnee ragaa waliin amanamummaan jechuudha waan isin niyattanii gartee miskiina ergitan bakkaan isin geenya akkasii gargaaruu barbaadu warri miskiina gargaaruu barbaadu keessaan lakkoofsa kiyya kanaan naqunnamuu dandeessu jechuudha. ajaa'iba obsaatee kanoo tokkommaas mucayyoon kuma sadii sitti ergan garuu maallaqni kuma sadii dhibba lamaa fi shantami waan ajaa'ibaati waan ajaa'ibaati maallaqni kaffalame dhibba sadii fi shantami maal dhibba sadii fi shantama irratti ziyaadaa godhee kaffale ammaasis ammoo obboleeyyan maal isinii fakkaate beektanii obsaa teeknoo gargaarsa hawaasaa bira dhaabbatu ni fedha Hamzaa Ibraahimis anis gama kiyya garuu maaltu jira beektanii biyya keenya keessa irra hedduu nama biyya kanaa namni hawaasa keenya bira dhaabbatee akkaawuntii isaa maxxansee wanni godhe tishertii tokko uffatee dandee gadi bahaa jiru maallaqa miskiinaatti bitattee miti yeroo inni mana nyaata tokko seenee bahe maallaqa miskiinarraa nyaattee miti arrabni keenya kun bakki inni nama geessu angama kiyyaan miskiina meeqa bira dhaabbadhee wanni gochuu hin danda'a garuu nama hedduu jira ati garuu nama rabbiiti ati nama kana akkanaati ati jechi namaa sodaatiin ameen jedhamu jechi namaa kun isii galee rabbiin maal jedha beeyte nu himate bar rabbiin nu kassase yu'dhiin ibnu aadama jee bar ilmaan aadam azaana gootee jee rabbiin nu uume sharrii keenya irraa jechuudha gartee nu himate ilmi namaa azaana nama godha nama meeqa jira gartee nama ijoollee keenya gargaaraaru haadha miskiinaan gargaaraaru yeroo inni waa uffatee gadi ba'e maallaqa baduuti maallaqa miskiinaati mi yeroo nyaatee gadi ba'e maallaqa waan akkasii jira walii gallee ammaas nuti wanni gochuu feenu maali obsaan inshaallah gara fuulduraatti gargaarana itti hubeennaani osumanii jiru yeroo gartee maallaqa tokko irratti ergitan ni gaafattanii innis amaanaa keessan bakka isin barbaaddanii viidiyoo wajjin waraabee isinii goon barbaachisaadha walii gallee akkasii baarakallahu fiikum ulfaadhaa galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umra gawa. Nagaan dhuftura. Nagaan bola.